raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa Caamsaa bultii 14 bara 2020ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo yooyyaa babaaroo fafayyaa kan nagaasan fuudhaniitii dhugaasaatii anis anaa dhufu jechaatuman ijoollee muummeffannaa kurfii keenyaa isinitti muun gara guutuu isaatti waliinuu fullaana. Loltoonniif poolisoonni mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaa eega Koloneel Abiy muummee ministeera Empireetti ta'e irraa qabuun kutaalee Oromiyaa garaa keessatti gochaalee ammeenyaa loltoota sirnichaan gannoottan lamaan darban dura raawwataa turan daran ammeessuun lixa kibbaaf giddugaleessa Oromiyaa keessatti duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwataa jiraachuu yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya akkuma yaadatamu roobii kaleessaaf kamisa arraas duguuggaa sanyii Oromoota lixa Oromiyaa irratti gannoottan lamaan kanaaf walitti fufiinsaan geggeessaa turan itti fufuun roobii kaleessaa konyaa Wallagga lixaa Hona Ganjii keessatti dargaggoota Oromoo 3 ajjeesanii kan oolan kamisa arraas bifuma wal fakkaatuun achuma konyaa Wallagga lixaa Hona Gullisoo keessatti qeerrooleen Oromoo 3 loltoota kuneeffataa Empire Itoophiyaan ajjeefamuun reeffis akka hin awwaalamne taasifamu odeeffannoo Oromticha lixa Oromiyaa konyaa Wallagga lixaa irraa bilbilaan arganne qabannee dhiyaannee jirra. Kanattis dabalataan ijaarsaaf sochii qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo godina Matakkal qoratuuf gara Matakkalitti bilbilee marii qarree Oromoo gamasii tokko waliin qabaannes sagantuma kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Jalqaba irratti ajjeechaa suukanneessaa loltoota mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaan roobii kaleessaa konyaa Wallagga lixaa Hona Ganjii fi kamisa irraa achuma lixa Wallaggaa Hona Gullisoo keessatti dargaggoota Oromoo 6 irratti raawwate kan Oromticha gamasii irraa odeeffanne isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Loltoonni fi poolisoota humna addaa jedhanii kan isaan gara lixa Oromiyaatti bobbaasan ammas uummata gidirsaa jiru jedhama. Godina Wallagga lixaa Hona Ganjii keessatti immoo guyyaa 2-3 kana yoo xiqqaate Oromoonni 3-5 ta'an ajjeefamuu danuun madaa warri kaanis hidhamuutu himamaadha jira. Mee maal keessa jiru Oromoonni lixa Oromiyaa machaadha waan quba qabdu uummata Oromoof ibsi. Akkuma jettee uummanni lixa Oromiyaa machaa dararaa kallattii mootummaatiin uummatarra ga'aa jiru danan baay'ee hamtuudha. Uummanni sadarkaa lubbuu isaallee baraarfachuu dadhabuu keessa ga'ee jira. Yeroo dhiyeenya kana poolisii humna addaa Oromiyaa jedhee leenjisee kan humna sakattaa waraana bilisummaa Oromootiif gad erge mootummaan ilmaan Oromoo abbaa ilma jaarsa jaartii dargaggoo shamarree utuu hin jedhin dararaa hamtuu irraan ga'aa jiru. Godina lixa Wallaggaa Hona Ganjii keessatti dargaggoo Oladeemoo tilmaamaan umurii waggaa 18-19 ta'anii ijoollee 3 ajjeeseera. Akkasumas guyyaa har'aa kanaa Hona Gullisoo ganda Caancoo jedhamu keessatti dargaggoota nama 3 tokko maqaan isaa Iddoosaa kan jedhamu tokko maqaan isaa Lijaalem kan jedhamu ammaaf tokko maqaan isaa adda hin baafatin jira. Kibxata irraa sa'aatii 3 keessa kan isaan ajjeefaman dargaggoonni kun 3
dhimma isaaniitiif karaarra utuu deemanii isin deeggartoota ABO'tii waraana bilisummaa Oromoo dhufu daandiirraa itti agarsiistuu karaa dabarsitu jechuun ijoollee dhimma isaanii deeman rasaasatti roobsuudhaan dargaggoota 3 ajjeesanii kunoo hamma galgala sa'aatii 12tti reeffi isaanii karaarra jira. Itti naanna'anii nama waamanii ilaali beekta jedhanii itti agarsiisanii bukkee dabarsu eenyuyyuu reeffa ijoollee kanaa hin kaasin jira ammayyuu. Kanaafi uummanni lixa Oromiyaa kallattii adda addaatiin waraana mootummaa hidhachiisee gadi ergeenii dararaa hamtuu kan dhalli namaa tas hin arga jedhamee hin yaadanne keessa jira. Amma Oromoonni lixa Oromiyaa mirga namoomaa mirga ofiin jiraachuu mirga ofiin ba'anii galu mirga deemokiraasii utuu hin ta'in mirga uumamaan waan isaaniif kennellee mulqamanii jiraachuu dadhabanii lubbuun isaanii karaa irratti harca'aa deemaa jira. Mootummaan waraana gadi ergees dararaa hamtuu irraan ga'aa jiru. Dhugaadhumatti guddoo nama gaddisiisa amma dararaanii gara lixa Oromiyaatti ta'aa jiru lixa Shaggar kana keessatti ta'aa jiru Gujiif Boorana keessatti ta'aa jiru akka malee hammaatee jira. Inumaa kan torbee darbee dhaga'e Konyaa Qellem Wallaggaa Honaawwaa Galaan keessatti maanguddoo Oromoo tokko kan ganna 10 dura Konyaa Harargee lixaadha sababa hongeef gara lixa Oromiyaadhaa dhufee achi jiraachaa jiru. Osoo ajjeesin dura dhiiga isaa qeensanii obaasuudhaan dararaa bulanii ganama ajjeesuu isaanii dhaga'e akkuma waliin quba qabnu Oromoon walii dirmachaa hin jiru. Gama biraan kan torbee kana dhaga'amaa jiru addi bilisummaa Oromoo akkasumas jaarmiyaaleen maqaa garaagaraa qabanii filannoodhuma baanan filannoodhuma sobaa sanayyuu ganna tokko akka achi dheeressuu fi mootummaa sanaa fi daandii saaquu ka jedhu tokkotu himamaa jira. Mee isa kanarratti maal jetta? Jalqabuma isaa silaa filannoon osoodhuma jiraati filannoo haqaa ta'uu danda'a gaaffii Oromoof deebii deebisuu danda'a kana nuu kaasime. Akka seera ittiin bulmaata impaayera biyyattiitti waggaan kun bara itti uummanni mootummaa isaaf ta'u filatu ture. Amma mootummaan wantoota adda addaa bocee lafa kaa'uudhaan dhimma dhukkuba koronaa yeroo ammaa addunyaa akkasumas biyyattii kana Itoophiyaa qabatee jiru sababeeffachuudhaan sababoota gurguddaa adda addaa lafa kaa'e kanneen akka heera mootummaa fooyyessuu, paarlaamaa biyyattii diiguu, heera mootummaa hiikuu, gara isaaf ta'utti hiikuu akkasumas uummatatti komaandii poostii labsee dararaa irraan ga'uuf karoorran kana arfan baafatee ture. Akkuma amma jette immoo dhaabni siyaasaa adda addaa kanneen qaama Oromootti of waaman yookaan maqaa Oromootti of waamanis kan filmaata kanaaf qophaa'aa jiran jiru. Garuu hololuma qaama mootummaan ka'een akka wanti qaamni mormitootaa yookaan morkattootaa kun akka filannoon kun dheeratuuf fedhii qaban fakkeessuudhaan holola adda addaa karaa miidiyaa isaanii ta'ee dubbataa ture. Haa ta'u iyyuu malee filannoon jedhamee waamamu kun gaaffii ilmaan Oromootiif mirga ilmaan Oromoof fiixaan ba'umsa ta'a kan jedhu uummanni lixa Oromiyaa kanaa amantaa irraa hin qabu. Mootummaan kunis immoo mirga ilmaan Oromoo hin eegsisaa kan jedhu ammuma tarkaanfiin ilmaan Oromoo irratti fudhachaa jiru irraan kaanee tilmaamuu ni dandeenya. Oromoon yeroo mammaaku maal jedhaa? Buddeen nama quubsu eelee irratti beekuu jedha. Kanaaf utuu mootummaan kun gaaffii ilmaan Oromoo deebisuuf fedha qabaate ilmaan Oromoo kallattii hundaan bahaaf lixaan kaabaaf kibbaan dararaa hammana ga'u irraan hin ga'u ture. Amma mootummaan kun kallattii hundumaan uummata Oromootti bobba'ee jira. Karaa kaaba Oromiyaa, Oromoo Walloo akkasumas giddugaleessa Oromiyaa irrattis, lixa Oromiyaa irrattis, kibba Oromiyaa irrattis guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo baay'eetu dhumaa jira. Kanaaf mootummaan kun filannoo seera qabeessa geggeessee yoo mo'e bulchiinsatti fufuu yoo mo'ame immoo paartii mo'etti dabarsa kan jedhu ammuma kasaa kaaneeyyuu tilmaamuu dandeenya. Sababii ta'ee fi uummanni Oromoo filannoo kana akka abdataa hin jirre baay'ee beekamaadha. Maaliif humna qawweetiin afaan qawweetiin uummata dararaa sababii jiruuf mootummaan kunis akka inni afaan qawweetiin aangoo irraa bu'u mootummaanis ta'e uummannis beekee jira. Sababii ta'ee fi kallattii kanaan uummannis gara hidhannootti akka deebi'aa jiru yaada isaa akka cimsachaa jiru amma tibbanuma kanallee akka fincila kanaan dura mootummaa TPLF irratti kaasanii aangoo irraa buusanii ammas gara mootummaa kanaatti akka deebi'uuf sochiin jiru tokko tokko mul'achaa jira. Walumaa gala filannoodhaan gaaffiin Oromoo deebi'uu waan hin dandeenyee fi qabsoo hidhannoo jabeessuutu furmaata. Uummanni Oromoos immoo sanatti luucca'aa jiraa jette. Egaa amma qabsoo hidhannoo kan adda durummaadhaan geggeessaa jiru waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromooti.
Wooboo jabeessuudhaaf karaa qabsoo hidhannoodhaan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf Oromoon mootummaa birmaduu mataasaa akka dhaabbatu taasisuudhaaf maal dhaamta uummata Oromoof akka isaan wooboo jabeessaniif akka isaan qeerroo tumsaniif? Eeyyeganii mootummaan kun kallattii waraanni bilisummaa Oromoo maaddeeffatee keessa jiru irratti humna isaa baay'inaan dabalaa jira. Har'uma kana odeessi jiru Finfinnee irraa ka'uun taankiis ta'ee meeshaa gurguddaa makiinaa gurguddaadhaan ta'ee baay'ee gadi dabarsaa jira. Amma kunoo gara saayitii 10 kana keessa gara magaalaa Geedoo kana keessa gadi darbaniiru. Kun dararaama ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa irra jiran sababii ta'ee fi uummanni Oromoo birmadummaaf walabummaa isaa dhugaa gonfachuuf jecha mootummaa afaan qawweetiin uummata Oromoo nagaa erga ofiin jiraachuu dadhabsiisuu irraan ga'ee jiru kana humna kuffisuu danda'u humna hidhatee jiru sababii ta'eef kanaaf akkuma kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabatanii jabeessaa turanii ammas akka isaan bukkee dhaabatan kallattii adda addaan shina goranii akka isaan jajjabeessaniin dhaamaaf. Tole egaa dhugaadhumatti Oromticha lixa Oromiyaa Maccaa anis gaaffinis gaafadhee fi deebii kee akkasumas yaadaaf dhaamsa kee kallattumaan karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aan siifan ga'a horii buladda godhu deebani. Hayyee atillee sagalee keenya nuu fuudhuu keetiif galatoon. Kan ammas hin dhageessifne kun ajjeechaa suukanneessaa roobii kaleessaa konyaa Wallagga lixaa Hona Ganjii keessatti dargaggoota Oromoo 3 irratti raawwatee fi Kamisa arraas achuma lixa Oromiyaa Maccaa konyaa Wallagga lixaa Hona Gullisoo keessatti dargaggoota Oromoo 3 irratti raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha lixa Oromiyaa Maccaa konyaa Wallagga lixaa Hona Gullisoo irraa argannee sin dhageessifneedha. Kanatti aansuudhaan ammoo sochii fi ijaarsa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa qoratuuf gara bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul Gumuz godina addaa Oromoo Matakkalitti bilbilee marii qarree bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Ammas turtiin keessa naga xumuraatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Matakkalii isin wajjin haasa'aa jira. Godina Matakkalii naannoo Beneeshaangul keessatti argama. Hayyee. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo godina Matakkalii seenaasaa aadaasaa eeggatee hamma ammaatti qabsoodhaan mijataa fi adda addaan kallattiidhaan gaafataa jira. Tole egaa ulfaadhu isa kana bal'ina isaa marii keenya keessatti itti dhufna. Amma ijoo marii keenyaatti yoon seenee akkuma ati quba qabdu gaa uummanni Oromoodhaa jaarraa tokko oliif kolonii jala ture qabsoottis ture. Qabsoon qeerroo fi qarreen Oromoo uummata Oromoo bal'aa dagmaffatanii bara 2014-2018tti deemsisanis ammoo hattootaan butame. Amma immoo qeerroon Oromoo akkuma guutuu Oromiyaatti warra immoo Oromiyaa irraa citanii jiran qeerroolee fi qarree Oromoo gara Matakkal jiran wallos dabalatanii falmaa keessan finiinsuuf qophiitti jirtu odeeffannoo jedhuun qaba. Mee isa kanarraa nuu himi. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo keessumaa uummanni Matakkalii fi uummanni Walloo Oromiyaa irraa daandii waggoota dheeraadhaaf rakkoo cimaa keessa ture. Kana immoo gaaffisaa bara 2014 eegalee akkuma mootummaa Oromiyaatti akka Matakkalittis akka Walloottis gaaffisaa Oromaa wajjin ibsaa ture. Amma immoo uummanni Oromoo Matakkal keessumaa warri qarrees qeerroonis uummata wajjin wal dhaggeeffataa waliin gaaffisaa akka mootummaa Oromiyaattis mirgasaa hunda deeffachuuf qabsoo adda addaa waliin taasisaa akkana jirutti loltuu uffee walii wajjin uummanni warra adda addaa miidhaa adda irratti kaasaa jirtu utuu hin qabamin fuulduratti deemee amma bilisummaa argatee ofiinis of bulchee mirga guutuu tokkummaadhaan qabsaa'ee akka deemutti qabsoosaa finiisaa jiraa jechuudha. Tole egaa ulfaadhuu egaa amma qophiitti akka jirtan qeerroo guutuu Oromiyaa wajjinis akka wal quba qabdan nu kaafteetta. Haa ta'uuti dogoggoroota baroota 4-5 kana keessa uumamanii darban sanarraati maal barattanii gara fuulduraatti dogoggorri akka sanaadhaa aarsaa guddaan bahee qabsoon bilisummaa Oromoo akka hin gufannee fi qophii attamii qabdu dogoggora darbee attamitti ilaalta akka qeerroo Oromoodhaa kan Matakkalitti. Egaa beekamu kana duraa adda addaan qoodanii godinaan naannoodhaan aadaadhaan
amantaadhaan adda addaan qoodanii kallattii adda addaan afaan tokkummaadhaan walii gallee kan gaafanneef dhiibbaa gurguddaa qabaa ture. Adda addummaan hojii kallattii taasifamaa ture. Amma garuu uummanni Oromoo irra darartus warra kallattiidhaan adda addaan Oromoo addaan qoodee naannoodhaan addaan qoodee guddinaan addaan qoodee aadaan addaan qoodee wantoota adda addaatiin adda adda qoodu isa tun dhaggeeffatiin duubatti tun jedhiin dhiibbaa mootummaadhaan irra gahaa jiruun duubatti tun deebiin fageenyi ituu addaan hin baasin kallattii hundaan wal dhaggeeffataa waliin mari'achaa yaada isaa ibsachaa gaasisaa itti fufaa duubatti uummanni Oromoo Matakkal kan beeku miti. Sagaleen kee xinnoo addaan ciccitaa mee garuu gaaffii koo inuma itti fufa ammaaf aganuu dandeessise ni haasofnaati. Egaa guutuu Oromiyaa keessaa Oromoon hidhamaa jira, kan Walloodhaas hidhamaa jira. Yeroo maqaa jijjiiramaan Koloneel Abiyyi fa'aan gootti ol ba'anii Oromoonni raayyaadhaas akka malee hidhamaa fi ajjeefamaadha turanii kan gara Matakkalis akkas ta'uu odeeffannoo qaba. Mee attam jira uummanni Oromoo Matakkal yeroo ammaatti haalli hidhaadha ajjeechaan maal keessa jirtu? Uummanni Oromoo Matakkal gaaffii adda addaa ammallee kaasnidha. Qeerroof qarree jiran waan hojii arganii dhiibbaa adda addaa irra geessisanii baay'ee dararaa rakkisaa jiru. Wanti jiru kana fakkaata. Tole egaa ulfaadhuu qarree Oromoodha kan Matakkali. Egaa isin baroota dheeraa fi Oromoof Oromiyaa irraa addaan cittaniitu akka Oromoo waliigalaa warra kaanirrayyuu dhiibbaan Oromoota Matakkaliirra jiru, Walloorra jiru, akkasumas Raayyaarra jiru addadha. Haaluma kana keessatti ammoo Oromoonni Walloodhaa fi Matakkalii tokkummaa jabaa qabu, cimina jabaa qabu, qabsoottis jaboodha. Mee muuxannoo keessan kanarraa ka'iiti uummata Oromoo bal'aaf addatti immoo qeerroo fi qarree Oromoo guutuu Oromiyaaf dhaamsa yookaan gorsa attamii qabda? Egaa sagaleessarraa barannee kufaatii keenya dheengadda dabarsine baroota keessatti dabarsine qabsoo keessatti wantoota nuti itti kana dura milkaa'ii namni ilaallee wal dhaggeeffannee wal dhageenyee tokkummaadhaan bilisummaadhaaf waaboof abaa wajjin taanee wal dhaggeeffataa warra naannoo Oromiyaa keessatti jiran warra immoo naannoo Oromiyaa haala jiran warra fakkeenyaaf akka Raayyaa Walloo Matakkaliin wajjinis taanee fuulduratti deemnee hanga bilisummaa argannutti wal wajjin deemna. Warra immoo nu darartu warra immoo keessattuu irratti qabsoofnee kunnee gara bilisummaatti darbuun nurraa eegamaa tokkummaan humnaa keenyaa tokkummaan hirree keenyaa kan jedhu ergaa kana dabarsuun barbaada. Kan amma dhageessan kun marii dhimma ijaarsaaf sochii qarree fi qeerroo bilisummaa Oromoo irratti qarree Oromoo Matakkal waliin qabaannee isiniif dhiyeessineedha. Akkuma afaan qarritti Oromoo Matakkal irraa dhageessan ammoo Oromoonni Matakkal Oromoof Oromiyaa irraa citanii bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul keessatti kan argaman ta'ullee Oromiyaa fi Oromummaa isaanii fi akkuma kaleessaa arras qabsootti kan jiran ta'uu qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo Matakkalis qeerroolee Oromoo guutuu Oromiyaa waliin kan quba ol qaban ta'uu ka dubbatte qarreen Oromoo Matakkal kun qeerroon bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiru akkasumas hawaasni Oromoo guutuun qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomsuu walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudha tokkummaan finiinsuu akka qabanis dhaammatteetti. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ajjeechaa suukanneessaa roobii kaleessaa konyaa Wallagga Lixaa Hona Ganjii keessatti dargaggoota Oromoo 3 irratti raawwateef kamisa har'aas bifuma wal fakkaatuun achuma konyaa Wallagga Lixaa Hona Gullisoo keessatti dargaggoota Oromoo 3 irratti loltoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa kan Koloneel Abiyyiin durfamaniin raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu argannee fi ijaarsaaf sochii qeerroo bilisummaa Oromoos odeeffatuu fi gara bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul Gumuz godina addaa Oromoo Matakkalitti bilbilee odeeffannoo guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarritti Oromoo Matakkalirraa arganne simbiraan ga'aa armaan baaneerra.
Akka waliigalaatti ajjeechaan buqqoo fi mancaafamni qabeenyaadhaa guyyaan Oromoo irraa dhaabbatu gaafa Oromiyaan Impaayera Itiyoophiyaa jalaa walaboomtee fi uummanni Oromoos bilisummaa guutuun mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa dhaabbatee biyya isaa Oromiyaa irratti abbaa ta'uudhaan mootummaa Oromoof Oromiyaan buluu danda'u qofaa waan ta'eef haayidhannu wal haayidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo waan dandeenya hundumaan aatumsinuu dhaammataa kan nagaasinitti dhaammannu. Ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii huumaan nama borii nu tolchinnaa.